fayyummaa isiitiif Suudaanii heerumte. Suudaaniin fuudhe maa Suudaaniin fuudhe jettanii poostottanii itti kolfaa turtan. Safuudha kunuyyuu dura jechuudha. Isinii gala haasofni mucattii sun haasoftu garuu onnee nama tuqu. Fayyaan qabdu jettanii malee. Isa lammaffaa obboleettii teenyatan irraa gadi bu'aa aashittii waa takka hin taane waa takka irraa hin banne naaqisa hin qabdu. Hamzalleen Harargeedha dhaloota qubee. Maal isinitti balleesse? Faaxuu isaa mee eessa mul'atame? Maaltu irraa mul'atame? Akkanatti bareeda kun araba rabbii fakkaata. Gariin karaa bifaaxuu irraa saaqee as bayuu sirra sirifachiisu. Ka viidiyoo as ba'uu sirifachiisu. Dhugaa isiniin jedha. Kana waan ta'eef baga rabbii wal argachiise. Namni rabbii waan tokko dabareenaa kennaa deemuufanii daqiiqaa tokko. Kana waan ta'eef badhee deema. ani haganuma wal jaalala baradhaa nama akkanaa kana jalatti walirraa baradhaa. Wal fakkaata wal barbaada ka jedhan santu kana waan ta'eef kanuma isinii dabarsuu fi nagaa naaturaa turtii gaarii isiniif haa ta'u Oromootiyyaa warri natti aartan hundi keessanuu dhiifama afoona lillahi isiniin jechuu barbaada nama tokkoof jecha miira keessa galeereef dubbiin taanii dubbadhee nama sanii waliin dhiifnu qabne waliin gadi buuna. Turtii gaarii isiniif amma anatu dubbata xiqqoon dubbadhee deema. Anillee waan biraa osoo hin taane ashittiidhuma dinqisiifachuu fi miknaatum baranna tokko yeroo arrafamaa turte keessatti waan baay'ee jettee uummata kana gorsite beektanii namni yaadattan hawaasaa sana keessatti ani jette yoo boota du'aa dhaqeeyyuu duuba ta'a akka namni footoo akka hin taanetti nan kaafnee fi waan Oromoo kootii kana beekaa jette. Ayishittii waan darbeen kan arrabsamu hammaa kana meerre maaltu jira baranayyuu suuraa mataa qullaa fiduu dadhabdani. Kanaafan dinqisiifadheesi. Footumas akka hin taane isiin kaate fiduu dadhabdani barana miidiyaan guutuun arrabsaa ture jechuudha. Nan sobee? Sirri jirta dhugaadha. Kanaaf hammallee taanaani akka hamma mucaan amma jettee kaate amzaa yeroo sana nama baay'eetu arrabsee ammallee yeroo itti milkaa'u wanti inni gadi bahee deebii kenne tokkollee itti milkaa'e eessa dhaqxan naame wanti inni jedhe hin jiru. Dagmoo wanti isin beekuu qabdanu jarri footoo poostii godhanii isin iyyisiisaaran malee takka sagaleen hin dubbanne. Wanti isin beekuu qabdanu jechuudha. Maaloo nama dhuunfarraa maaliif yeroo hunda dubbattan yoo gammaddaniif maal qaba jarri kun nama boonsani wallaahi laazim. An akka malee ittiin boona. Yeroo guyyaa danuu peejii jara jala galeen laala waa poostiin goonee dhekka dhuunfaa kootiitti ilaaluuf jedhee jechuudha. Wallaahi itti gammadee. Dheengadda uffata gurraachaan poostii godhanii taaziyaarra jiranii jettanii boossan. Isiniin dabbaruu garuu dhugaa rabbii garuu immoo kana wanti dubbatu yooluma sikkoo mandooti. Oromoodhuma keenya sikkoo mandooti. Kanaafuu namaaf maashaallaadha. Horaa bulaadhaani. Waan jarri duraan dabarsan meerre maal fiddan gaafa guyyaa dhiyoo kanaa yoo hin finne waan tokko gadi. Ammas wanti isin fiddan hin jiru bar afaanumaan iyyitu malee hundi keessanuu dhiifama naa godhaate jechuudha. Maashaallaadhaa fi hundi keessanuu koomentii jalatti. Akkasii gammachuudhuma ibsachuuf malee waan biraa miti galatooma isin jechuudha. Galatoomi amiinaadha. Wanni takkitti ana sirratti jechuu barbaadu obboleeyyan keenya waan biraa gochuu dadhabdan nama tokko ka gaarii dalage nama tokko ka jireenya isaa namarraa bilisa ta'ee dhimma namaatirraa bilisa ta'ee ofii isaati akka silaa zamanni irraa barbaadutti uffatee jiraate isa dinqisiifachuun dirqama keessa maashaallah jechuun dirqama keessa dirqama maashaallah dhamma namni 76 kana jalartan maashaallah horaa bulaadha inaaffadhiisa waan gaarii dalage waan gaarii dubbate isa maashaallah jechuun irraa gaariidha amala gaarii ta'a jechuun wal dinqisiifachuun hedduu gaariidha. Dogoggora qabaatu wal gorsuun gaariidha. Alabalazzaa gin dhufanii akka barbaadan garan dheengadda uffata gurraachaan kana godhate lijaaman isii taqabbale maalin isii taqabbale jedhan dheengadda uffata harargeetiin aadaa harargee kabajeetiin bifa saniin uffatanii as bahan har'a uffata aadaa baalee kabajanii as bahan gana kabiraallee eeyna kun maal jechuudha jaalala isaanirraa waa barachuun hedduu barbaachisaadha. Malee hinaafuun jaakoo wajjin akkana ta'a jedhi siin shamarran inni dhiira akkamittiin jaalallee godina akkasii amina galatoomi galma dhugaa yaada qabda natti fakkaate dubbadha warri yaada qabda nagalchuu keetiif galatoomi nama dhibba sheer godha guutame sheer godhame walaloo wayiitu jira jaani tureen jira namba ayyee dubbadhu aliidha sila Alida, wallahi dhugaa rabbitti yeroon sila gasti argadhu.
obboleessa keenya odoon hin galateeffannee bira hin darbu galma dhugaa. Ergan ol isheenee barumsa baay'ee gaarii tokko irraa fudhadhee waan asila qopheeffadhee dhufe hunda gaanna harkaa gannaqe. Maaliifini sila yeroo haasamuu ture waan akka shamarran baalee keessaa baatee kara biraan heerumnee waan akka wayiin fakkeenyaaf walloo keessaa baatee gara biraan heerumnee kutama tokko keessa garaa galtuu karoorri akkasii waan akka jirutti haasamaa ture garuu erga obboleessi keenya dhufe wallaa waan dubbatuuf ka'e gaafin kabajee ol isheenifis na harkaa gannaqe maaliif jennaan yaadni isaa yaada bareedaa ta'e barumsa ajaa'ibaa irraa fudhadha jechuudha. Galatoomin jaani ani garuu akka tokkotti fakkeenyaaf akkuma nama tokkotti dhalaan takka kutaa tokko biraa baatee kutaa tokkotti heerumuu akkamitti heerumti jechuudhani namni kun qeeqame immoo maashaallah tabaarakallaa rabbiin irraa jaalatu galma isaanii dhugaa godhatanii ifaan bahanii asiin bahanii mul'isanii jiranii wanni yoo jiraate ijoollota keenya shamarranii kan haala hinaaffatiinis tahee haala qoosatiinis tahee dhuftanii amzaan akkasii rifeensa maal akkasii jettanii dubbattan dhugaa rabbitti waan boru yoon dhale ilmi koo akkam taha atis haadha dhiiraa ta'uuf deemta waan taateef haadha manaa ta'uuf deemta waan taateef maaltu kan akkamtu natti dhufa wanta akkasii kana silaaf duuba yaaduun bareeda ture. Kanaafuu waan dubbachuu dhufe carraseetan jira ani been jira assalaamu alaikum isma galateeffachuuf jechaan carraa naa kennaa sin jechuu barbaade. Thank you. Urji. Abdi waan jedhu kalaas anis hin bira baadhi. Almu'aniyaati baate. Enani khaduraano kharifeessa qabu jalaa baate khamataa muluu asii oofijaan kun dhaabaa gadhiisi warri keessaafu jecha dhaabaa ijoollee teessa nama ijoolleen akkanaa tun gaafa khadiirnaa fi fuudhe osoo jala deemanii arrabsanit khadiir gaafa kan intala dhiise jechaa si garte haalaas wal fuudhanii mi wal fuudhan harargeen fuudhuun dandeessu dhalaa teessan inkaan harargeen teessan guutuu fuudhuu dandeessu irraa gabboo mucaan baga fuudhe intalti jaalattee itti heerumte isi warri deemtanii jala arrabsan saalfadhaa dhiisa waan isiin isa dura dabarsitellee bas nuu taatee dumaashee nuu taatee fuudhe wayi wallaaleeti waan hunda harkee fuudheemi walii taanii waliin jiranimi isiin uummata ganda akkasiin jawu amman tana dhaabbaddaa isin uummanni san gandummaa fiduu deeman as keessatti wallaahi namni kana waliin dhiisu asitti irraa gora isiniif galaame wala arsii wala baale intalti teenya irra booda nuti fuudheemi irraa nuu bu'a. Irraan uffata karaa kan qabatan wanni sin jedhu Oromoo teessan irraa bu'an. beeka jarana dagaa man yoo chaadama tayyibaa ijoolleen shamarranii kun yoo haasoftan dagaa urjii meeqoy urjii meeqoy jarana abdilaali ila ilala anillee ni chaad meetti meeqoy ini naafani warra atti bariite warra itti dhiite akkasitti warra jaarsa dhabe nama harabsa Salli tayyibam. meeqoy waan sin jedhu ilala kana ture abdiet anilleeni arsiidha ijoollee mana gubdee galmilleen arsiidha warri haasaa dammoo jarana callisiisa ka bismillahir rahmanir rahim callismeeti Mee jallisaatin si wanni maan jalli ati karaa nama arrabsi taa'ee mee sila carraa siin kennu carraa sii kennaa sai eenyuun jedhu. anaan jedhaarti rabbi raamatti siyaa godhu rakkoon qabu maaf filaadhaan garaan isitti aarii ni qama dhaggeeffadhu haa seemee asii kai si gaafa Laa yeroo biraati please tayyibaa yeroo biraati. mijattii maal taate danfi Doktor Hasan. amma walumaa galatti ilaali ani ka jedhu an akka firoomsaatti dhalaate san dhorki dhalaate siniitu asitti arrabsaa jira miti arsii mi dhorki beera keessan naafi tana kadir jalaa baasan amma intatti baale fuunee hambisaa jala ijoolleen beera akka maasaa Ijoollee jallisaa maal taatan? Laa urji calleeti namni arsii ta'ee namni dubbii ilaa wanna bara jettu ijoollee maal kana taatan? kan inni dubbisumayyuu dhagaye warri dubbii kana Mee lalla jallisaa? warruma kanaati gara siillee gara naalee anamma waan isin jechuu barbaade isin faana haasaan qabu jiran ani warra haasuuttiin haasaa jira isin waan feetan laaquu dandeessan ijoollee kanneen irraa maaltu sitti fa'oo jette dhuguma yoo dubbatte waan dhaloota kana keessatti hin argine jechaadha oromummatu jara irraa ifaayyoo jechaadha oromoo ta'uu bichaa yookaan irraa hafe oromummaa jara irraa nama calanqisaayyoo abbaan fudhate haa fudhatu kan hinaaffaan gubate haa gubatu siigaleemi anarsiidha. Micattiin sikkoo mando jedhan yookaan kutaa baaleetti dhalatte walumaa gala isaatti jechaadha ijoollee kanneen irraa oromummaa sitti fa'a
kuni waan Jawaar Mohaammed jedhe tokko ni yaadattu yoo ta'e Oromummaa kaleessa san deebisuu fi intalli Walloo Arsitti ta Wallaggaa Shawatti ta Harargee Baaleetti yoo hedumte Oromummaan kaleessaa sun qajeelee nu deebi'a gaafa inni jedhu dhageessanii miti kun aadaa silaa Oromoo keessaa bade isa deebisuuf dhaloonni kun irra hojjetuudha tureeyyu bifuma kamiinuu jechaadha. Nama boonsan malee nama hin qaanessanii isaan laaltanii qaala'uu ni dandeessan malee isaan laaltanii qaana'uu qabdan isin warri shamarraniis warri dhiiraas isarraa fakkeenya fudhachuu nu barbaachisa warri shamarraniis irraa fudhachuu barbaadan badii isin kaleessa warri waa'ee kaleessa isin keessa turte kaasu jira waan ofii keessa ture himuu hin dandeenyedha warri suni warri waa'ee isin ashittiin kaleessa ta'a waalaikum salaam warri waa'ee Miuti qabadhu. nagaan olii kilaasanii baasanii mana afaan Qabadhu miuti. maaliidha jenaan kanaaf warri waa'ee namni keessa ture himu kuni mataa mataan dhoqqee inni keessa turetu jira ol hin baane malee waa'ee namaa himuuf deemu kuni wanti waa'ee namaa himuuf deemu kamuu dhiiras ta'ee dhalaa dhoqqee ofii keessa jiruuf ka keessa ture iyyuu himuu hin beeku kanaafuu ijoollee irraa gadi bu'uun dirqama namaati ijoolleen yoo hinaaffaa taate malee wanni jararraa fi tokko hin jiru oromummaadhaan oromoo ta'uu biraa kanaaf aadaa oromummaa kennaa nu ibsite yoo jenne ni danda'ama kanuma isinitti cala'u jedhe hangaasan bara kaan dhumatee raggan ilmi waan fedhe haa kaa'u. Yalla. Akkasi galmatti bu'u. Afaan mi'aa kan akkana haasayite maashaallah dasnama jettaa beektaa yeroo Ani amma waan jechuu ni barbaade ilaale tokkoffaa miutiin na qabatu obboleettii koo Xayyibaa Baaleeta jettu waan akka hin jirreef akkasii haasa'an karaa isinii mul'ata. Gaafa nama tokko nama galma dhugaa fakkeenya yaada kiyya laalaka osoo amma Xayyibaan na jibbite akka sirratti natti dubbattu hin fedhu maaliif hir'ina kootiif cimina koo keessayyoo naa himte natti tola gaafa cima naan jette ani borummoo san argadhe bada waan ta'eef akkasumatti qabatte gaafa nan immoo hir'ina qabatte miti goota qofiidha dhiifama dhiifama asii Mee Xayyibaa jechuudha fakkeenya si godhe Calli Xayyibaa. fakkeenya isin godhe akka fakkeenyatti jechuun barbaade yeroo kana jedhu mootu tokko carraa namaa keessatti carraa namni tokko akkaan galmeessa beekta barnoota keessatti barataan tokko tiif yookaan aktiif barataa cimaa ta'uu yookaan hattuu cimaa ta'uu jedhama. Gaafa barataa cimaa ta'e sadarkaa qabuudhaaf sardama. Gaafa barataa hattuu ta'e mootu akkaataa ittiin qormaata san kooppii godhee ittiin korrojee isa sanii walqixa ta'uudha. Akkasumas immoo gaafa jaalala keessatti anama wanti rakkoo natti uume kuweeshiin natti ta'e boruu iftaan mucaan gowwaan intala gowwaa takka akkatti suuraa qaba jedhee wayi harma harkisa gaafii kooti wayi harma harkisee harmi yoo harkisee ittiin jedhe dhibee kaansariitiif saaxilama. Yaada kooti akkasitti takkiin mootu hin dhaabbadha akkatti kaayetee darajaa irraa yoo kufte Oromoo biratti akkam taatedha intalti sun. Maal tana gaafa mucaa Harargee ibsishaan gaafa mucaa gastii keessatti sirbisiise takka akkatti kufte agartanii miti. Osoo nu bateen gugatti osoo nu bateen dubbatti waan taateef wantoota kanaan wal qabatee wal beekuu caalaa waliif beekuu kan jedhamu sanitti ijoolleen Oromoo wal jaalachuun amala itti haa ta'u. Wal jaalachuu namni nama hin jaalanne tokkoffaa naamusni qe'ee irraa jalqaba. Naamusa waa'ee jara kanaatiin isiniif ibsaanii dinqisiifadhe hordoftoonni abdii nama 50 taate osoo 100 guuttee natti tola. Yoon inni naa beellame boodan deebi'a. Maaliif Oromoo waa irraa osoo baratte anamma akkanaatitti amalli kan koo ka tiiktookii irraati fi kalafa garagara. Asirratti hawaasa maraan walqixa jaaladha. Garuu yeroo gadi bu'ee keessa beekeetti nama natti dhiyaate nama loovii nam tokkoof waan ta'eef an nama tokko. Akkasitti walii haa hubannu. Gaafa illee mootuu miidhaa nama tokko gaafa arrabse ilaalcha jibbiinsaa intala takka yoo arrabse kutaa isiin keessa jirtu saniif kutaa nan irraan dhaladhe sanillee mari'adheen hin arrabsine humanatti fakkaate haqqisuu danda'a. Bararran tana kasii waliin dubbatu caalaa kasii hubatutu hin jirre. Akkana nyaanana jechuu ni danda'an. Ammallee immoo ijoollee shamaraa hedduu yeroo asirratti wallaahi safuu cabsitan mee ijoolleen dhiiraa manuma arabaa kanattuu nyaata gahan argattu. Waan madaamin itti kennite nyaata madaalamaa kana nyaatti osoo nyaanni madaalamaan yaada madaalamaa namaa godhe ijoollee shamaraati ta'e. Waan aramni argattu firaafirii lafuu Oromootiif fi arrabsuu adda addaatiif jara saaxile. Waan kana ta'eef immoo obboleewwan keenya nuti yeroo isin waa jenne illee nutti hin tolu. Maaliif isin duukaa waan dhalanneef isin duuka dhalannee waan jenneef waan isin duuka dhalanneef isinitti himna malee akka intala akkanaa isin hin jennullee hin feenu. An akka kiyyaatitti yoon isin hin jedhe haadha kootiin jedhe kun waadaa onnee kootitti gale. Takkitti na aarsite yoo waa jedheen keessuma beekeetti miseejjiidhaan jedhaa malee hawaasa kanarratti ijoollee Oromoo qaanfachiisuufis saalfachiisuufis morma koo na muran malee waadaa kooti. Akkasitti waadaa walii agal. Okay. Waan isinii hima waa'ee jaalalaa inni bara kanaa hedduu nama raraa mee irraa gabuu yaashitti abbileetii fi Hamzaa Haajii
mucaan jarri kun lameenuu warra seenaa beeku bakkuma jirutti rabbi nu haa eegu. Jaalala jaalala jedha warri gatii hin beekne warra waan namaa dubbatuu malee qaama ofii hin eeyne isiin qaamni isii googilii gubbarra gale akka nama gaarii yoo isiin dubbattu hedduu nama rare wal beekuu miti walii beeku bakkuma jirutti rabbi nu haa eegu. Mucaan qaalida sanyii jaarraa abbaa gadaa osoo inni jiru maqaan maa nu bada jedha isallee jabeessa seenaa inni hojjete googiliin galmeessa. Atis baga nu jiraatte mucattii warra Arsii mucattii warra Baalee si dinqisiifanna warri yaada fi qaaman tokko taane wal beekuu caalaa seenaa walii beekuu bakkuma jirtanitti rabbi isinii haa eegu. Akkasitti hamileen hedduu wal tara waa'een jaalalaa keessattuu ana nama rara inni jaalallee jettuun inni yeroo har'aa isa qaama kan kee asirratti ol baasu isa yoo si xiqqeessu haadha tante seenaa isii kaasu situ xiqqaata malee haadha maaliif xiqqeessa seenaati hin qabne maaliif ol baasa mucaan gatii hin qabne sammuu si dhamaasa jaalachuun dura itti yaadi jaaladhu nagaa rabbiitu suutu gaafadhu think before speak dubbachuun dura itti yaadi beeki waan jaalalli nama gootu akkasitti eegi jaalala waan akka konkolaataa qonnaa qattisaa buqisu waan akka jaalalaa callisaa dubbisu ani eenyuun jettu atuuyyuu ni beekta jaalatamtuu dhugaa sabboontuu dhageetta. Hamza Haji mucaa seenaa dabarse mucaa Sheek Bakrii Saaphaalo dhugaa rabbi akka dhaloota kanaatti si dinqisiifadha si jaaladha maaloo baganuu jiraatte leenca calu seenaa na hojjette hedduu nama raru hawaasa kana keessa wanta ati ittiin cabsite callisuu keetiin waa nama arrabsite callisuu jechuun asirraa barata namni seenaa beeku irra deddeebi'e obboleessa koo rabbi si haa eegu atis yaa mucatti baganuu jiraatte mucattii warra dachii Baalee mucattii warra Aliyyii Cirrii warri si jaalatu si dinqisiifata warra saba keetiif seenaa keetiif hin jijjiiru shirri jabaan namaa callisuun si beeka dogongora keettis rabbumatu beeka jabaadhu jabduutu rabbitu si eega lamataa ciisa saditaa kaa warri seenaa beektan akkatti dhagaya isii beekee miti sammuudhaan qindeesse dhiifame isiniin jedha tarii yoo balleesse ana kana aarsu nama waa'ee shamaraa baay'isee dubbatu hin keessa malee namaa hin hubatu yaa shamaraa ka ol baatee qaama isiitii fi waan hin taane nama arrabsitu osoo dhugaa qabdu ka dhugaa dabsitu jaalala keessatti mucattiin seenaa dabarsite si gorsite malee yoomsi arrabsite. I think akka Oromiyaatti Dr. Nafiyaad Geetu seenaa dabarse isa ardii Eeshiyaatiif ardii Afrikaa keessa Aashaa fi Hamzatu galmeesse kuni sobaa miti waan dhuga dhiyeesse akka Eeshiyaatittu biyyoota alaa keessa ka Hindiitti wal madaala seenaan jarri hojjette eenyutu madaala Oromoon irra yoo si fuudhe boru beekisi arrabsa osoo dhugaan jiru dhugaa maaliif dabsa. Isin callisaa warri Nafiyaadii fi Kadiiriin addaan baase warri calliseetiin seenaa nama kaase warra waa osoo dubbatu afaanin haqqisu warra yoo calleetteen afaanin hin callisu afaan bal'atuu caalaa osoo garaa bal'attanii osoo waan hin beeyne irra gadi tartanii osoo seenaa namaa dura marartanii yaa mucattii haadhan qabne ta haadhan nama arrabsitu mucattii osoo dhugaa qaban dhugaa namaa dabsitu Oromoon akkana jedheetiin fidii malee hodhuu hin beektu sitti himan hin dhageettu gurraan hin geettu. Maali tuni badduun seenaa dabarsitu seenaa haadha ofiitiin kan nama arrabsitu atillee obsi yaa mucaa dhiiraa mucaa kaayyoo beeku bakkuma jirtutti rabbi si haa eegu jedhee si jabeessa seenaa hojjete anaatu galmeessa chance is better than awology carraa beekumsa caalu warra wal xiqqeessu eenyumtuu madaalu andu gunduma keessanuu dhugaa rabbi onni irraa isin jaaladha yoo dogongorollee dhiifame isin gaafadha waa'ee keessan malee waa'ee namaa irraa hin dubbatina osoo waa hin beeyne nama madaalina madaalliin ka rabbiiti ka namumaa caalu namni gatii akka namaa maali ka nama madaaluun ani yeroo baay'ee kana kan itti aaru Oromoo dhaloota bubbeetii fi dhaloota qubee adda baasaa beeka dhaloonni qubee seenaa nama eega dhaloonni bubbee beeki waa hafarsa osoo seenaa hin beekne hawaasa arrabsa abdii kiingi Baalee ijoollee akkanaa gosti kee keessan galchin dhugaa rabbi sin jaaladha sin kabaja gaafa of xiqqeessite maqaa keettu bada ati goota mucaa warra hayyuu mucaa yoo dubbatte seenaan kan kee fayyu jabaa ofii abbatu jabeessa ani si hubadhu seenaa si galmeessa think my brother si gorfadha waan ati hojjette beeki si dhoyfadha atillee na gorfadhu kabiraa ija na balleessa yoo ati hubatte beeki na jabeessa jedhee si jabeessa hundumtaa keessanuu warri gastii kana jalallee jiru warri addaan baasee hawaasa cicciru warri as keessallee jabaadhaa seenaa lakkoofsa riikaardii tokko kute akka Abbabaa Biqilaa keessaa akkatti jaalala irratti hojjete ni jira. Hamza baganaa jiraatte mucaa seenaa beeku mucaa warra Harargee warra qubee afaan Oromoo jalqaba barreesse warra seenaa dhugaa Oromoof dhiyeesse